Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan sin jaalatu, sinis Waaqayyo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkam yoona eegdanii, akkam sa'aatii kana eegdanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa, mootii moototaa kan ta'e Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dukkana keessaa gara ifaatitti, Si'oolii irraa gara gannatiitti, abaarsa irraa gara eebbatitti kan nu fide, inni gaafii keenyaaf deebii kan nuuf ta'u, dhukkuba keenyaaf qoricha kan nuuf ta'u, eenyummaa keenyaaf miidhagina kan nuuf ta'u, maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa isheen dhiisnutti, qulqulleettii qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyisa addunyaa kan nuuf deesse, maqaan haadha teenya qulqulleettii dubree maaramii kan ulfaattee fi kan kabajamte nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamootaa, wareegamtootaa, duuka bu'ootaa, raajotaa, tolootaa akka hojii isaanii akka sadarkaa isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti sagalee Waaqayyoo kan waliin barannu, sagalee Waaqayyoo kan waliin dhageenyu, macaafa lallabaa boqonnaa 7 lakkoofsa 22 jecha Waaqayyoo jecha ulfaataa akkana jedhu arganna. Atis si'a baay'ee nama akka arrabsite garaan kee iyyuu ni beekaa jedha. Maqaan sagalee kanaa maqaa Waaqayyoo kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iccitii kitaaba qulqulluu kana akka nuuf ibsuuf fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa atis si'a baay'ee nama akka arrabsite garaan kee ni beeka kan jedhudha jechuudha. Egaa yaa saba Waaqayyoo, arrabni keenya kun nama baay'ee akka miidhee jiru, arrabni keenya kun nama baay'ee akka gaddisiisee jiru, arrabni keenya kun Waaqayyo akka gaddisiisee jiru, arrabni keenya kun maatii akka gaddisiisee jiru, arrabni keenya kun hiriyaa akka gaddisiisee jiru, arrabni keenya kun biyya akka gaddisiisee jiru hundi keenya ni beekna. Arraba keenya kanaan deebinee nama kan ittiin arrabsine, maatii kan ittiin arrabsine, Waaqayyo kan ittiin gaddisiisne, biyya kan ittiin walitti buufne, arrabni keenya kunis immoo waa'ee yaraa akka hojjeteeyyuu atuu ni beekta kan jedhu nutti ibsa jechuudha. Egaa arraba keenya kanaan waa hedduu hojjenna yaa saba Waaqayyoodha. Abbootonni keenya yoom ammaa kan arrabni lafeen qabu lafee nama cabsa jedha. Egaa arrabni keenya kun lafeen qabu dubbiin ni dubbatu. Afaan keenya yookiin arraba keenya keessaa ka'uudhaan dubbiin gara sammuu keenya dhiphisuutti deema. Sammuu keenya erga dhiphisee gara maatiiwwan, gara hiriyaawwan, gara abbaa manaa yookiin haadha manaa deemuun dhiphisuutti deema. Gaafa kana kun bal'achaa deemee namaaf nama walitti buusa, maatiin maatii walitti buusa, biyyaaf biyya walitti buusa. Gaafa kana lolli lola afaanitiin dhufe gara gochaan agarsiisutti raawwatama jechuudha. Kanaafuu kan kana raawwannu arraba keenyan cubbuu yoo dubbannu, arraba keenyan waa namaa yoo dubbannu gocha nurratti agarsiifamu yookiin nuti agarsiisnudha jechuudha. Egaa si'a baay'ee nama akka arrabsite garaan kee ni beeka jedha. Egaa nuti duuba deebinee haa ilaallu. Umurii nuti irra jiraannu, namoonni umurii 20 irra jirru, umurii dabarre keessatti arraba namoota meeqa arrabsine akka dabarre mee ofaa yaadannu. Yeroo baay'ee Waaqayyo akkamitti akka gaddisiisaa dabarre mee of duuba deebinee haa yaadannu. Namoota meeqa gaddisiisne, hiriyaa keenya gaddisiisnee jirra, maatii keenya gaddisiisnee jirra, fira keenya gaddisiisnee jirra, biyya keenya gaddisiisnee jirra, amantaa keenya gaddisiisnee jirra jechuudha. Nuti jechuudha of duuba deebinee yoo ilaalle arraba keetii yeroo baay'ee akka dogoggorsiistes of beekuu kan qabdu kan jedhu isaan kanaaf jechuudha. Egaa nuti Waaqayyo karaa baay'eedhaan gaddisiisnee jirra, Waaqayyo karaa baay'ee muufachiisnee jirra. Kanaaf arrabni keenya garaa yeroo baay'ee
nama akka gaddisiisne nutti hima jechuudha. Waa'ee nama hoggaa nutti dubbatudha jechuudha. Ati si'a baay'ee nama akka arrabsite garaan keenya iyyuu ni beeka jedha. Egaa namoota meeqa gaddisiifne yaa saba Waaqayyoodha. Bekke teenyutti bekke kaanutti konkolaataa keessatti karaa irratti iddoo baay'eetti namoota gaddisiisuu dandeenya. Namoota arrabsuu dandeenya. Kana hundaan ni beekta jedha. Egaa kanuma hundumaayyuu immoo yoo akkatti nama gaddisiisnu, yoo maatii gaddisiisnu, yoo hiriyaa gaddisiisnu, yoo fira gaddisiisnu, kana hunda gaddisiisne umurii keenya lakkoofsifne umurii sadarkaa amma irra jiru kana ga'uu kan geenye maaliidhaan balleessuu dandeenya yaa saba Waaqayyoodha. Maaliin dhiifama argachuu dandeenya yaa saba Waaqayyoodha. Dhiifamni kan argamu karaa kamiitiin mala kan fayyadamneeti. Arraba keenya akkatti nama arrabsaa ture kana, arraba keenya akkatti nama gaddisiisaa ture kana maal fayyadamneet arrabni keenya kun nuus irraa yookiin immoo laphee dhiifamaatiin gara Waaqayyootti arrabama yookiin immoo sirraa. Kana kan beeku qabnu yaa saba Waaqayyoodha. Gaabbii galuudhaan gaabbiidhaan qulqullaa'uun arrabni keenya akka sirraa'e namoota gaddisiisne barri darbe keessatti kan hojjenne kan nama gaddisiisaa ture, kan nama arrabsaa ture, kan namatti kolfaa turre, waa'ee sammuu nama dhiphisuu ga'u kan deemaa turre har'a laphee gaabbiitii yoo deebine garuu Waaqayyo keenya irraa dhiifama arganneet namoota gaddisiisaa namoota arrabsaa turre irraas dhiifama argachaa deemna jechuudha. Kanaaf jechuudha Waaqayyo kan balleessinus kan tolchinus waan gaariis hojjennu waan yaraas hojjennu tokkoo tokkoo isaatiin ni beeka jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Hojii keenya hunda isaa tokkoo tokkoon madaalee beeka. Bekke oolnus tokkoo tokkoon beeka. Bekke teenyus tokkoo tokkoon beeka. Kayyaannus tokkoo tokkoon beeka. Hojii keenya hunda wajjin beeka jechuudha Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Hojii keenya hunda ni beeka. Hojii hojjennu sun kanaafuu hojii Waaqayyo jaalatu, hojii harka Waaqayyo keessa jiru ta'uu qaba jechuudha. Arrabni keenya arraba dubbii dhamdhama hadhaawaa dubbattu osoo hin taane arraba dhamdhama jecha isaa dubbattu ta'uu qaba. Arraba sagalee isaa dhageessu ta'uu qaba. Arraba sagalee isaa dhageesse sagalee isaa baastu ta'uu qaba arrabni keenya kun jechuudha. Maaliif Waaqayyoodha kan uume arraba kanas waan ta'eef jechuudha. Waaqayyo immoo qaama namaa kana kan uume, ija kan uume, sammuu kan uume, gurra kan uume, harka kan uume, miila kan uume, hunda kana akka ittiin balleessaa raawwannuufi miti Waaqayyoon kan uume. Akka nuti jecha isaa dhamdhamanne kana akka ittiin galataaf ittiin fayyadamnu yookiin immoo akka ittiin jiraannuufi Waaqayyoon tolchee kan uume. Waaqayyoon bifa isaatiitti fakkeessee kan nu uume, bifa isaatiitti fakkeessee kan nu uume. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanarra naanna'ee yeroo barsiisutti inni amala foonummaa namaa uffatee yeroo jirutti qaama isaatiin gara cubbuutti ittiin hin fiigne, qaama isaatiitti gara nama machuutti ittiin hin fiigne, qaama isaa gara namatti rukutuutti ittiin hin fiigne, deemsa isaa gara nama iddoo badaatti ittiin hin deemne. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaarra yeroo deddeebuutti bifa namaa yeroo qabatee jirutti inni jecha isaa kabajamaa fi ulfaataa saba isaa biraan ga'e addunyaarra deeme yoo barsiisu waggaa 33 fi ji'a 3 yoo barsiisu inni saba isaa hundumaayyuu jecha isaatiin ijaare, jecha isaatiin cimsee dhaabe. Yoo fudhanne gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan inni cimsee dhaabe baay'eedha. Qulqulloota isaa hedduu kan cimsee dhaabe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ergamoota isaa cimsee kan dhaabe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Duukamoota isaa cimsee kan dhaabe isuma. Wareegamtoota raajota toloota isaa kan cimsee dhaabe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Maaliif duukamoota isaa barsiisuudhaan bekkee inni taa'e taa'anii, bekkee inni deeme deemanii, hojiin bu'anii ba'anii sagalee inni barsiisu, jecha inni dubbatu irraa dhagaanii hubataniiti. Inni hojii Waaqayyoon hojjete duukaa bu'anii isaan qulqullummaa Waaqayyoo san, isaan qulqulluu Waaqayyoo san irraa barakata yookiin eebba argatanii gara qulqullummaatti dhufan, gara fayyinaatti dhufan, gara sagalee isaa bara baraatitti dhufan, gara fayyinaatitti dhufan jechuudha qulqulloonni Waaqayyoo. Isaan kun maalinni cubburraa fagaachuudhaan jecha isaatitti dabarsuudhaan osoo dhiphatanuu osoo arrabsamanuu kunniin isaa sa'aatii mijataas ta'ee sa'aatii mijataan taane keessatti kunniin dukkana barachuudhaan dukkana barsiisuudhaan kunniin immoo
dhokachuudhaan kan barsiisan sagalee waaqayyoo akka nama hin beekne ta'anii saba isaanii kan fayyisaa turan eebbi waaqayyoo irra bulee uffataan akka fayyisan taasise gaaddidduu isaaniitiin akka fayyisan taasise sabalaan akka fayyisan taasise jecha waaqayyootiin akka fayyisan taasise jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kana hunda kan argatan eenyurraayi waaqayyoo irraayi arraba isaanii of qusachuudhaan hamaarraa fagaachuudhaan jecha isaatitti dhiyaachuudhaan waaqayyoo wajjin jiraachuudhaan isaan fayyinaa fi qulqullummaa fi jireenya kan argatan isaan jechuudha. Nuti soo arraba keenya kan nama arrabsaa akka turre keessi keenya ni beeka, lapheen keenya ni beeka, namas akka gaddisiisaa turre keessi keenya ni beeka. Kanaafu kan raawwanni hundaafoo akkamitti gaabbinee gara waaqayyoo deebina, akkamitti gaabbinee jaalalaan nama wajjin jiraanna. Beekumsi jalqabaa waaqayyo sodaachuudha jedha, beekumsi xumuraa immoo waaqayyo jaalachuudha kitaabni qulqulluun. Nuti hoo waaqayyo sodaachaa jirra? Yaa saba waaqayyo sodaachaa jirra? Nama hoo kabajaa jirra? Beekumsa xumuraa argachuudhaaf hoo jaalala qabaachaa jirra? Jaalalli beekumsa xumuraa erga ta'e jaalala walii keenya maaliif jalqaba gaariirra xumura gaarii wayya waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu kan filannee deemuu qabna. Yaa saba waaqayyo, sababa arrabni keenya waan hamaa dubbatuuf, sababa arrabni keenya waan jal'inaa dubbatuuf har'a haadholii keenyan kan abaaramnu, abboota keenyan kan abaaramnu, biyyaan kan abaaramnu, gaafa kana mooyyuu dheena diiyaabiloos taana. Abaaramne jechuun diiyaabiloosiif harka kennaa deemuu jechuudha. Kanaafuu qajeelummaa dhiifne jal'ina filachaa jirra jechuudha. Kanaa miti kan nu barbaachisu, kanaa miti dhalli namaa kan jaalatu, kanaa miti waaqayyoon kan jaalatu. Waaqayyoon kan jaalatu daandii qajeelaa ishee irra deemtu kan jaalatu, kan irra deemu jaalata. Nama dhugaaf dubbatu jaalata, nama jecha isaatiif bitamu jaalata, nama isaaf ajajamuuf jaalata waaqayyoon jechuudha. Nama kana waan jaalatuuf bar waaqayyoon seera kan kenneef bari osoo jaalachuu baate seera iyyuu miti kara inni ilaaluu fi gara inni itti deemuun to'atu ture gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Seerota 10 kenneefi seera 10 keessatti daangee dhalli namaa akka jiraatuuf seera 10 kan jiraate inni akka kan waaqayyoo ta'uuf yookiin akka kan isaa ta'uuf kan teessiseef jechuudha. Namoonni warra seera 10 jiraachaa jiru. Seeronni 10 akkamitti jiraachaa jirra? Arra sagaagalummaarraa fagaannee jirra, arra sobarraa fagaannee jirra, har'a haadhaaf abbaa keenya kabajaa jirra, arra waaqayyoof bitamaa jirra. Kana hubachuu qabna yaa saba waaqayyoodha. Kana hunda beekuu qabna. Oolmaan keenya eessa laata? Beekee kama oolaa jirra guyyaadhaan sa'aatii 24 guyyaatti qabna biriyaa saba waaqayyoo. Sa'aatii 24 kana oolmaan keenya eessa laata? Iddoo arrabaati, iddoo dallansuuti, iddoo ol mormiiti, iddoo sagaagalummaati, iddoo sobaati. Iddoon keenya eessa laata? Sa'aatii 24 guutuuf haa to'annu. Sa'aatii 8 irratti kan dabarsinu yoo kan jiraannu ta'e, sa'aatii 8 hojiitti kan dabarsinu yoo ta'e, sa'aatii 8 boqonnaatti yoo kan dabarsinu ta'e, kuni maaliin laata yaa saba waaqayyo? Sa'aatii hojii kan jennu suni waa baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Kunniin keenya hojii hafuuratiin dabarsuu dandeenya sa'aatii gimmaasha. Kunniin keenya sagalee waaqayyoo barachuun kan dabarsinu ta'a. Kunniin keenya mooyyuu addunyaa kanarratti jireenya keenya akka ittiin jiraannu dabarsuu dandeenya. Kunniin keenya moo iddoo badhee yookiin mooyyuu hedduma barbaachisne kan oollu ta'uu danda'a. Kanaafuu oolmaan keenya iddoo kam akka ta'e adda baafannee yaa beeknu yaa saba waaqayyoo. Jireenyi keenya eessa akka ta'e adda baafannee beekuu qabna yaa saba waaqayyoodha. Jireenya addunyaa kanarratti yoggaa jiraannu harraba qofaan yookiin hammeenya qofaan yookiin hamaa dubbachuu qofaan yoo dabarsine jireenyi teenya sun asumatti goolabamti. Xumurri ishii asumatti ta'ee jira jechuudha yaa saba waaqayyoodha. Kanaafuu ganama yookaan yaa waaqayyo arraba keenya nu sirreessi, dubbii keenya nu sirreessi, karaa keenya nu qajeelchi jennee waaqayyo keenya kadhachuu qabna. Arrabni keenyatu waan gaarii akka dubbattuuf waan ta'eef jechuudha. Sagalee waaqayyoo kan ittiin faarfannu, sagalee waaqayyoo kan ittiin barsiisnu, sagalee waaqayyoo kan itti sirna galatoo ittiin gaggeessinu, arraba keenya kanaan sagalee hollannaa arrabaa dhageessisuudhaan yoo barsiisnu, yoo dubbannu, yoo faarfannu arrabuma teenya tanaani
deebineetumas nama kan arrabsinu nama kan gaddisinu nama kan boossinu nama kan cuqursinu arraba teenya tanaa sagalee ollannaa arrabaa dhageessisuudhani maaliif hiree arraba waan lama ammaa fayyadamna arraba waaqayyoon kenne akka ammeenyatti hin dubbannuufi miti ber arraba waaqayyoon nuuf kenne akka itti waan gaarii dubbannuufi ber sagalee isaa dhugaa kan akka itti faarfannuufi ber sagalee waaqayyoo akka itti barsiifnuufi ber sagalee waaqayyoo sirna galatoo akka geessinuufi ber sagalee waaqayyoo saboota keenya wajjiniin yookiin saba kiristaanaa kan taane tokkummaadhaan akka ittiin jiraannu waliin dubbannee yookiin konverseeshinii goonee waliin dubbii keenyan tokko taanee akka ittiin jiraannuufi malee waaqayyoo hammeenyaan akka arraba keenya kanaan kufnuufi yookiin akka isaarraa fagaannuufi miti. waaqayyoon nama yaada qajeelaa qabu uume yaa saba waaqayyoo badhaa macaafa lallabaa boqonnaa 7:29 waaqayyoon nama yaada qajeelaa qabu uume namoonni immoo yaada baay'ee warra ofii isaaniitiif qopheessan duukaa bu'uun ni barbaadu kun immoo wanta qoree hunduma keessatti isaan kana duwwaa argee jedha egaas keessatti waaqayyo nama qajeelaa qabu uume jedha egaa waaqayyoon nama qajeelaa uume nama qajeela yookiin immoo nama isaa bitamu uume waaqayyoon nama isaa bitamu yoo uumu dhalli namaa kun immoo daabiloosii yookiin immoo gara dogongoraa deemuudhaan gara dogongoraa yookiin arraba kufiititti kufee jechuudha waaqayyoon arraba sobduu akka hin jaalanne arraba waan namaa hojjettu akka hin jaalanne ni beekama jechuudha waaqayyo waa meeqa akka jibbus beekuu qabna waa meeqa akka jaalatus beekuu qabna waaqayyo kan fudhata kami fudhanne kan jedhu san beekuu qabna gaariin kamii fi hamaan kamii jedhee waaqayyo adda baasee madaala waan beekuuf nutis immoo madaala kam keessa akka jiru beekuu qabna yaa saba waaqayyoodha arraun tokkoon keenya warroonni sagalee waaqayyoo barannu warroonni umurii keenya sagalee jecha isaa barachuudhaaf sammuun keenya jecha isaatiif bitame odoo miizanarra baanee yookiin kiloogiraama madaalamne kunniin keenya kiiloo 10 ta'uu dandeenya kunniin keenya kiiloo 20 ta'uu dandeenya kiloogiraama ta'uu dandeenya jechuudha kunniin keenya immoo kiloogiraama 50 60 70 gadi deemuu dandeenya kiloogiraamni keenya gamana waggaa guddachaa deeme dheerina keenya yooliin madaalame body index keenya yookiin immoo ulfaatinni keenya yoo ilaalame namni kun fayyaa qabeessa moo fayyaa qabeessa miti jedhamee yoo ilaalame yookiin immoo seera herreega keessa galfame yoo ilaalame kiloogiraamicha kana yoo meetira yookiin immoo qumatii isaa san iskeeridhaan yoo gaa'irre namoonni kun qumatiin isaa 18 haga 25 jidduu waggaa jiraate namni kun nama fayyaalessaa nama fayyaa qabu jedhee saayinsiin ni teechisa waaqayyo biratti yoo namoonni kiloogiraama 10 ta'e namoonni kiloogiraama 100 haa ta'u isanii gadillee sanii olillee haa ta'u waaqayyo biratti yoo madaalamu kaalkuleetii herreega yookiin saayinsii kana fayyadama laata waaqayyoon kana fayyadamu herreega kana fayyadamu waaqayyoon saayinsii kana fayyadamu waaqayyoon hojii keenya ilaala hojii nuti hojjennu ilaala oolmaa keenya ilaala beekee teenyu ilaala beekee ooluu ilaala hojii keenya hunda ilaala malee waaqayyoon akka dhala namaa kana ilaalee hin murteessu kuni beekadha kuni digirii qaba kuni maastarsii qaba kuni doktoreetidha kuni barumsan baranne kuni baratee jira jedhee waaqayyo akkatti miti kan madaalu nama jecha isaa duukaa bu'eedha nama laphee isaaf kennee ilaala waaqayyo waan ta'eef jechuudha nuti warra yaa saba waaqayyoon egaa digirii kan erga nu gaafanne barumsa sadarkaa barnootaa erga nu gaafanne yookiin immoo namni kun furdaadha namni kun qallaadha namni kun bareedaadha namni kun fokkisaadha jedhee erga kana hin ilaalle ta'e waaqayyoon maaliif ree nuti yoo kam keessa galle madaalli kun erga waaqayyoon kiraateriyaa kana yookiin ulaagaa kana erga hin barbaanne waaqayyoon ulaagaa inni barbaadu ber ulaagaa isaa bitamtuu fi jecha isaatiin jiraatu barbaada waaqayyoon kanaafuu nuti arrabni keenya tuni isheen takkittiin tuni maaliif waaqayyoo irraa akka bitamne nu dhoowwiti maaliif waaqayyoo irraa nu fageessite arrabni takkittiin tuni maaliif daabiloosiif bitamna waaqayyoo irraa fagaannee nuti ber kan waaqayyoo taane yoo argamne hojii waaqayyoo hojjenna yaa saba waaqayyoodha kan waaqayyoo taane yoo hin argamne ta'e hojii daabiloos hojjenne kufaatii hamaatti kufna yaa saba waaqayyoodha kanaafuu hojii waaqayyootiin jiraachuu qabna waaqayyoo nama uume kanaaf nama qajeelaa kan uume san namni immoo har'a namoonni yeroo ammaa kana qajeelas ta'e hamaas ta'e kan jiraatu yookiin wal keessa ta'e kan jiraatu ni jira
yaa saba waaqayyoodhaa dhalli namaa arra mana amantaa ni deema sirna qulqulleessaa irratti ni hirmaata gaafa galee guyyaa lama sadi buute mooyyuu hafuurri xuraa'aan irratti dhiyaachuudhaan namoota kana gara ammeenyaatti oofa iddoon taanetti oofa iddoon jechi isaa itti dubbatamurraa fageesseef iddoo jechi diiyaabiloos itti dubbatamutti siiksa yookiin gara sitti fageessaa deema jechuudha. Kanaaf yaa saba waaqayyoodhaa jechi waaqayyoo yoo barsiifamu jechi waaqayyoo yoo dubbatamu arrabni keenya arraba nama hamii deemti arraba nama irratti ka'uu deemti. Namni yoo jechi waaqayyoo isa barsiifamu yookiin iddoo gara mana jireenya isaa deema yookiin fira isaa bira deema yookiin gara magaalaa deema yookiin gara baadiyyaa deema yookiin gara hiriyaa isaa dhaqa jechuudha. Sammuun isaa iddoo biraa deema. Sammuun isaa kan xinxaalee yaadu san immoo arrabni tun baaftee raawwattee immoo nama san irra ni buusti. Gaafa san ammeenyi jidduu isaaniif ittiin uumama. Wal dhabdeen ni uumama. Gaafa kan immoo wal jibbi ni uumama. Wal jibbi gaafa uumamu maatiiwwan bitaa mirgaa wal jibbuutti dhufa. Maatiin bitaa mirgaa gaafa wal jibban biyyaan wal jibbuu dhufa. Hawaasa wal jibbuu dhufa. Gaafa kana jaalala waaqayyoo kan jedhamu sun irraa fagaata. Beekumsi xumuraa jaalala kan jedhame sun jalaa bada irraa fagaata jechuudha. Gaafa kana wal kabajuu sunis fagaata. Wal jaalachuu sunis fagaata. Gaafa kana arrabni tuni arraba haxxee taate yookiin immoo hadhaawaa taate nama ni jiraachisti. Gaafa haxxee taate arrabni teenya tun nama jiraachistu waaqayyoo irraa nu fageessiti. Diiyaabiloos akka bitamnee jiraannu taasisa. Gaafi nuti gaafanne akka deebiin arganne nu walaa godha. Waaqayyo yoo kadhanne yookiin namni tokko yoo wareege wareegni isaa galman ga'uuf ta'a yookiin immoo galman ga'iniif ta'a. Maaliif yoo jedhamne ilaalamne duubni keenya qoratamee ilaalamuu qaba. Arrabni keenya sun kan nama machaa turte kan cubbuu hojjechaa turte yoo ta'e cubbuu san irraa ittiin of qulqulleessuu qabna. Waaqayyoon cubbuu jibba malee cubbamaa san hin jibbu. Cubbuu garuu ni jibba. Nama cubbamaa san hin yaama. Maaliidhaaf yaama? Gara ofiitti deeffachuudhaaf kan ofii godhachuudhaaf yaama jechuudha Waaqayyoon. Sagalee isaa akka baratuuf sagalee isaa akka dhaga'uuf laphee qulqulluun akka jiraatu Waaqayyoon nama san ni barbaada jechuudha. Gara ofiitti dhiyeeffachuudhaaf ni barbaada jechuudha. Har'a olaata yaa saba Waaqayyoo jecha isaa dhaga'uudhaaf jecha isaa barachuudhaaf namoonni gara isaa deeman jiru laata? Namoonni arraba ofii eeggatee deemu jira laata? Kanaafuu nuti simbooyyuu arraba keenya eeggannee jecha isaa dhageenye akka jiraannu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Mana isaa keessattis yeroo hunda akka jiraannu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyo wajjin hoo jiraanne bir waa hedduutu argama. Arraba keenya yoo sirreeffanne bir waa hedduutu argama. Yaa saba Waaqayyoodha. Jecha takka qofa yoo dubbanne eebba nuti argannu baay'eedha. Jecha takka qofa yoo dubbanne wareegamummaan keenya maal akka nuuf fidu ni beekna jechuudha Waaqayyootti yoo dhiyaanne. Laphee gaabbitiin yoo deebine kanaafuu arraba keenya kana yoo of sirreessine yookiin jecha keenya of sirreessine laphee gaabbitiin deemne gaafii barbaanne yoo gaafanne gaafii keenyaaf deebiidha Waaqayyoo waan ta'eef deebii nuuf kenna. Deebii keenya furmaata nuuf kenna. Eenyummaa keenya nuuf ibsa. Dukkan nutti dukkanaa isa nu ifa nu godha. Kan nu jalaa badisanis akka nu argamu nu taasisa. Kan ammeenya nutti deebisan san Waaqayyoo dhabbitamanii akka isaan Waaqayyoo wajjinii fi nu wajjiniin jaalalaan jiraatan ni taasisa Waaqayyoon. Hawwii keenya hunda nuuf guuta. Kanaafuu arrabni keenya isa arraba sirrii fi isa qajeela san yoo ta'e isa Waaqayyoo bitamtu san yoo ta'e Waaqayyoo isa san jaalate nullee iddoo dhugaa yookiin iddoo sirrii sanitti nu geeffata jechuudha. Kanaafuu arrabni keenya qajeelu kan qabu. Kanaafi arrabni keenya sirraa'u kan qabu. Kanaafi arraba keenya of sirreeffannee mana isaa keessatti yeroo hunda akka jiraannu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Macaafa lallabaa boqonnaa 7 lakkoofsa 22. Atis yaa baay'ee nama akka arrabsite garaan keeyyuu ni beeka. Kakaasee kan na jalqabsiise kan na xumursiise galanni abbaadhaaf galanni ilmaaf galanni hafuura qulqulluuf galanni fannoo isaatiif galanni deessoo haadha isaatiif galanni ergamoota isaatiif galanni duuka boota isaatiif galanni raajota toloota isaatiif yaa ta'u baraa haga baraatti. Amiin.